Tole, nagaan Waaqayyoo bakkaa fi biyya isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Baga nagaa taatan isiniin jedha. Nagaatti eegamnee har'a ga'uun keenya fedha Waaqayyoo taanani. Tole, baga jiraattan isiniin jedha. Warroonni ol seenaa jirtan laayikii akkasumas sheerillee gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa wanti dhufee fi waa'ee biyya keenyaa kanarraa namoonni baay'een dudubbachaa jirtu. Ani immoo dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irratti dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan natti ulfaatedha jechuudha. Keessi koos na boo'a. Maaf akka biyyi keenya kun akkas ta'e anaaf gaaffiidha. Garuu isa nu uume Rabbiif immoo deebiidha. Kanaaf lammiin keenya har'a rakkachaa jira. Lammiin keenya ajjeefamaa jira. Waaqayyo bara kana nurraa haa dabarsu. Kaleessas baroota darbes bara kana nurraa haa dabarsu jennee. Egaa barichi heddumaa nagaadhaan jijjiirama otoo hin taane ilmaan Oromoo dhumaan jijjiiramaa jira. Wanti goonuuf wanti nu gochuu qabnu Waaqayyoo teessoo isaa gubbaarraa lammii keenya kanaaf haa birmatu. Egaa amma humna keenya lammii keenya kana birallee dhaabannee gargaaruunis nu barbaachisa. Ilmi namaa tokko egaa akkatti jiraatuuf akkatti dhugaan jecha akkamittiin akkan ibsu baay'ee natti ulfaate jecha. Waaqayyo qofti teessoo isaa gubbaarraa ka'u. Keessattuu an biyya Wallaggaa kun biyya hundumtuu garuu Oromoon kutaa hundumtuu quuqama walii qaba. Garuu keessattuu immoo ilmaan Oromoo ajjeefamaa, ilmaan Oromoo reebamaa, ilmaan Oromoo dararamaa bakka kamittuu ari'atamaati kan jirudha. Lammii keenya Wallaggaadhaaf sagalee ta'uudhaan haa gargaaru. Akkasuma waan barbaachisurree kallattii barbaachisuun bira dhaabachuu nu barbaachisa. Ammam lafa kanarra hin jiraannu. Kunoo gizeen jiraannus hin beekamtu. Jireenyi biyya lafaa kanarraa kantuudha. Darabaadhas ishuma keessattuu garuu immoo. Kanaaf obboloota koo keessi keenya nu madaa'e. Waan hundumaafuu Waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyo biyya keenya haa yaadatu. Kun gizee abbaa irree bulchisanuu akkana miti. Eenyu sagalee nu taasi, eenyu sagalee taasi, eenyu gargaaras uummata kana. Wanti gargaaru hin jiru. Uummata Oromoo hunduma Waaqayyoo ta'e malee wanti gargaaru hin jiru. Waaqayyo qofti teessoo gubbaarra ka'ee haa gargaaru. Biyya keenyaaf haa dhaabatu, haa birmatu malee wanti jedhamu tokko illee hin jiru jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Garaan nu gadde, garaan nu gubate, dhugaa. Wallaalleen karaatti hafaa jira. Maanguddoon karaatti hafaa jira. Kun warra qotee bulaa siyaasa keessaallee harka hin qabne karaatti hafaa jira. Manni namaa gubachaa jira.
beekaa wallaaladhaan hundumtu dararamaa jira. Eenyu sagalee ta'a? Eenyutu beeka biyya keenya kana? Biyya keenya keessa Oromoo namni Waaqayyo qofadha. Waaqayyo qofti biyya keenyaaf haa birmatu. Baay'een gadde ani garaa koo na gadde. Keessa koo na boo'e. Nan boo'e keessa kiyya gubbaa kiyyarraa na boochise. Lammii kooti. Lammii kooti. Haadhaaf abbaa ofii karaatti hafaa jiru. Galgala keessa haadhaaf abbaa ofii mana keessaa baqatanii manni isaanii irratti gubatee isaa fudhanii har'a mana kana deeffatu. Itoo nagumtuu kan buute galgala keessa ormaa ayyaana waggaatti cooma muratee cooma nyaataa isaan immoo walii gadi deemu. Dhugaa baay'ee tokko garaan koo na gaddeecha. Egaa Waaqayyo bichaa naa ka'u malee baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ammana jennee amma dubbannee fixuu hin dandeenyedha gaddi keenya. Egaa wanti goonus hin jiru. Eenyumtus akka nu hin dhageenye beekna waan ta'eef Waaqayyo bichaan teessoo isaa gubbaarraa nu haa dhaga'u. Lammii keenyaaf haa ga'u. Dhiigni akkanatti dhangala'aa jiru kun garuma Waaqayyootti haa iyyu. Namni dhaga'u waan hin jirreef iyyuu garuma Waaqayyootti haa iyyu. Waaqayyo immoo deebii haa laatu. Waaqayyo deebii laata guyyaa tokko saba isaatiif. Waaqayyo deebii laata isa kan hin amanne dhugaa akka deebii laatu. Garuu har'a immoo boo'ichiif dararamuu baay'een dhaloonni baay'een karaatti hafaa jira. Bahanii karaatti hafaa jiru. Mana isaaniitti irratti gubachaa jira. Haadha hiyyeessatu boo'aa jira. Watwaatati jiru. Deebii eenyumarraa iyyuu hin arganne eenyumarraa hin argatu uummanni Oromoo. Kaan hongeetu darara. Kaan immoo anuma waliin argaa jirru kanadha. Eenyu akka dararaa jiruuf eenyu akka ta'e isaa Waaqayyo isa dukkanaaf ifa keessatti adda baasee beekutu beeka. Ani dhugaa kam keessaa iyyuu kan na gaddisiisu lammii dhumaa jiru kanatti garaan koo na gadda. Haadha hiyyeessaa ani ilma tokko qabdu, ilma takkittii kan qabdu, ilmi takkittii jalaa baddala. Keessattuu mucayyoo wayii biyya Arabaa kana keessa jirti. Gizee duraa obboleessa jalaa ajjeesanii deebi'anii abbaa jalaa ajjeesanii ishiin biyya ormaa jirti. Ammas deebiteetu obboleessa tokko dhabde. Sadaffaa mana tokko keessaa abbaa haadha obbolaa dhiiraa lama dhabde. Wayyoo mee of ilaalaa bakka obboleettii kanaa of buusati. Nama gaddisiisu jiru biyya ormaa keessatti maatii kootiifan dabarsa jedhanii gizee deeman maatii kiyyaafan dabarsatee biyyaa baate obboleettiin kuni lubbuu isaaniitu dhabde. Dabarsuuf iyyuu osoo hin taane qabeenyaa ishiin asii hojjette otoo lubbuu isaanii kan oolchu ta'e qabeenyaa kanarree kaffaltee ni oolfatti. Qabeenya ishiin hojjettu hin barbadaa'e. Abbaa ishiin dhabde. Obbolaa ishiin dhabde. Mee hammam nama haa gaddisiisu dhugaa hammam nama haa gaddisiisu hammam nama haa boochisu. Maaliif akka lammiin keenya karaatti hafaa jiru dhugaa anaaf yeroo hundumaa gaaffidha. Kaan balaa tasaatiin lafa irraa ka'aa jira. Kaan immoo bakka akkaataa ittiin duuti biyya keenya Itoophiyaa keessa deemaa jirutu egaa Waaqayyo gooftaan waan hundumaafuu gaariidha. Hin komatamu. Eenyumtuu Rabbiin komachuu hin danda'u. Wanti godhe hundumtuu karaa isaatii yoo ta'e akka fedha isaa ta'u jechuudha. Garuu du'a garmalee kana akka tasaa ibiddaan gubachuu kana dhala namaa aleellaa addaatii fi seera abbaa hirreetiin gochuu kana baay'ee nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Ani lammii dhumaa jiru kanaaf garaan koo na gadda. Lammii akkanatti dhumaa jiru kana beelaan rukutamaa jiran kana. Nu har'a biyya ormaa keessa jirra.
Inyaan, in dhugna, in uffanna. Haatiif abbaan keenya immoo akkamitti jiru beektuu? Nyaachuun keenyaaf uffachuun keenya akka gaarii jireenya gaarii biyya ormaa keessatti jiraachuu keenya irraa too maatii keenya bira jiraannee maatii keenya wajjiniin raafuu nyaannee wajjiniin duunee irra filata keessi qocca. Dhugaa baay'een gaddee baay'een gaddaan mana hin jedhamu. Buleetti sanaaf baay'een gadde garuu kaanis jiru ishiin waan maazirtuuf gisee tokkicha nama sadii dhabuu ishii baay'ee keessi koo na gaddisiisa. Ammallee Waaqayyo haa birmatuuf. Homaa wanti godhamu hin jiru jajjabina isaaniif haa kennu. Waaqayyo biyya keenyaaf haa birmatu. Buleetti keenya kanaafis jajjabina haa kennuufi. Egaan argitu ishiin abbaa ishiis hin argitu. Akkasuma obbolaa ishiis hin argitu. Dhumateera kan ishii jajjabina bichaa isaaniif haa kennu. Irra dhuman hundumaaf jajjabina haa kennu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa fidu. Bara gaddaa kana bara boo'ichaa kana nurraa dabarsu. Bara wawwaannaa kana nurraa dabarsu. Wadwaanneerra canqabnee boonyeerra bitaa mirga laallee dukkanaa'eera. Har'a nuyi yoo biyya ormaa keessa jiraannee haala gaarii keessa jiraannee miti haala gaarii keessa jirra miti hin beeku. Yoo biyyi keenya nagaa qabaate jireenyi keenya nagaa qaba nyaannee uffanne. Yoo biyyi keenya nagaa hin qabne gadda guddaa qabna. Gadda guddaa qabna. Kanaaf dhugaa ani waan hin jedhu wallaale. Waan hin jedhu wallaale obbolo tokko sagalee ta'a waan gargaaruun itti jiraatu immoo uummata kana bukkee dhaabannee gargaaruu qabna. Uummata kana wajjiniin dhaabannee gargaaruu qabna. Kanuma isiniin jechuu barbaade kanumaafan dhufee hedduu takka galatoomaa isiniin jedhaa sagalee ta'aa fi uummata kanaaf haa birmannu uummata kana bukkeellee haa dhaabannu. Jireenya biyya lafaa dabartu kanaaf jecha uummata akkanatti beela'aa jiru kanallee laaluu hin qabnu. Haa gargaarru garkamiinu bukkee dhaabannee sagalee haa taanuufi. Eenyumtuu akka namaan birmanne beekamaadha. Waaqayyo qoftaa birmatu malee namni namaan birmate eenyuun birmataa fi kanaafuu Waaqayyo haa birmatuuf isiniin jedhaa hedduu takka isin kabajaa hedduu takka galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.